Tolega kabajamtoota hordoftoota qophii keenyaa kun OCM Orthodox Church Miidiyaan dhaloota harmee keenya Dubroo Maariyaam sababeeffachuudhaan ayyaana dhaloota ishee kabajuudhaaf as stuudiyoo Universal Marketingitti sagantaa qopheessinedha. Egaa sagantaa kanarratti keessummoota isiniif affeerree jirra. Karaa mirga kiyyaatiin barsiisaan Dammallaash natti aananii jiru. Isaanitti aansuudhaan ammoo Diyaaqoon Alamuun nu gidduu jira. Akkasumas immoo karaa harka bitaatiin faarfattuun magartuun argamtee jirti nu gidduutti. Egaa sagantaan keenya irraa waa hundaan kan guutamedha. Gama barnoota mana kiristaanaatiin waa'een dhaloota Dubroo Maariyaam akkamitti hubatama kan jedhu ni ilaalla. Akkasumas immoo faarfannoowwan adda addaa fi misbaakii kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Egaa duraan dursee misbaakii obboleessa keenya faarfataa Diyaaqoon Alamuutiin jalqabna jechuudha. Isaan jalqabuu keenyaan dura gaa keessumoonni keenya hundumtuu baga nagaan nu dhuftanii baga guyyaa dhaloota harmee keenya Dubroo Maariyaamiin isin ga'e. Egaa kallattiidhaan gara Diyaaqoon Alamuuttanii isin ceessaa. Diyaaqoon Alamuun gaa misbaakii keetiin sagantaa keenya jalqabna jechuudha. Turtii gaariin isiniif hawwa. Iddoo buufata Waaqayyoo balbala Tsiyooni hundumaa dursee kenne Yaaqoobiif bu'uuraan ishee gaarota qulqullaa'oo keessa iddoo buufata Waaqayyoo balbala Tsiyooni hundumaa dursee kenne Tolega obboleessa keenya Diyaaqoonni Alamuu misbaakii afaan Oromootiin egaa baay'inaan mana kiristaanaa keenya keessatti hin baramne amma garuu baramaa jiruu fi yaaliiwwanii fi carraaqiiwwan nama jajjabeessan itti adeemsifamaa jirudha kan nutti agarsiisanii. Egaa yeedaloo qindaasee afaan Oromootiin adeemsisuu keessatti tajaajila shoora guddaa taphachaa jiranidha. Qindaasee yeedaloo afaan Oromootiin VCD mataa isaanii baasanii jiru. Akkasumas ammoo tasaxoo kan jedhamu jechuun mana kiristaanaa keessatti sirni galatoo yemmuu adeemsifamu luboonni fi yookaan daaqonoonni kan jedhan uummanni irraa fudhatee ni jedha. Kana akkamitti akka wal harkaa fuudhanii adeemsisan kan agarsiisu ni jira. Kitaaba sanas kan afaan Oromootiin qopheessanidha. Egaa hayyuu qindaasee yookaan immoo sirna galatoo mana kiristaanaa keenyatti dhugumatti Waaqayyoon umrii tajaajila keessanii isiniif haa dheeressu guddaa kan nama gammachiisudha. Akkaataa kanaan gaa tajaajiloonni kanneen birootis jajjabaachuu qabu yaada jedhudha kana ni qabu. Egaa kallattiidhaan barsiisa gara marii ammoo isin waliin waa'ee dhaloota Dubroo Maariyaam ilaalchisee fi kabaja ishee ilaalchisee akkasumas ammoo tulluu irratti dhalachuu ishee fi aadaa Oromoo keessattuu barri kun immoo tibbi kun tibba arfaasaa kanarratti immoo Oromoon tulluu irratti baheetu kan inni irreeffatu kanneen ilaalchisee kan waliin mari'annu ta'a. Egaa irra deebi'uudhaan nu gidduutti argamu keessaniin gammachuu guddaan akkanatti dhagaameen isiniif ibsuu barbaada. Mee kallattiidhaan waa'ee dhaloota ishee haa kaasu. Egaa galatoomaadha. Dursaa hundumti keenyayyuu baga dhaloota keenya kan ta'e dhaloota giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii wal wajjin geenye jechuun barbaada.
Egaa waa'ee dhaloota giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam yeroo kaasnu dhaloota bu'uuraadha. Tarii namootaaf iddoo garagaraatti dhaloota kabajuu dandeenyaan kanaa garuu addadha, dhaloota bu'uuradha. Abbaan keenya qulqulluu Yaareed kitaaba isaa duggaa irratti dhaloonni ishee dhaloota keenya jedha. Dhalachuu isheetiin kanaaf dhaloonni kun dhalootuma bu'uura akka ta'e kaasuu barbaadeetini waa'ee seenaa dhalachuu haadha keenya giiftii qulqulleettii Dubroo Maariyaamiitti yeroo dhufnu misbaakiin bataskaana keenyaa akkuma nutti himu Daawit abbaan keenya faaruusaa faarfannaa 86 lakkoofsa tokko irratti masarataatihaa ustaad baara qiddusaan akka obboleessi keenya misbaak irratti jedhe bu'uurri ishee tulluuwwan qulqullaa'oo irraayi, bu'uurri ishee gaarawwan qulqullaa'oo irraayi jedhe akkuma dubbatu dhaloonni Maariyaamii bu'uurri isaa bu'uura qulqullummaa akka qabu. Tarii namoonni biyya lafaa kanarratti cubbuudhaan dhalachuu danda'u, namni cubbuurraa qulqullaa'e hin jiru. Daawit abbaan keenyallee haati koollee cubbuudhaan na deessi jedhee hanga dubbachuutti ga'eera waa'ee cubbuu isaa yeroo kaasu. Kan giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii garuu bu'uurri isheetu tulluuwwan qulqullaa'oodha, maatiiwwan qulqullummaadhaan turanidha jedhee kitaabni qulqulluun yeroo nuu kaasu arganna. Egaa bu'uurarraa bara durii keessa kitaaboleen seenaa mana kiristaanaa keenya qulqulleetti akka nutti himanii namoota lamatu ture, Teektaa fi Phexriqaa kan jedhamanii. Egaa yeroo tokko tokko uumama keessatti roobniyyuu cobni roobaa biyya lafaatti dhufuu didee lafti yeroo gogu akkuma arginu isaanillee ammoo gadaamessi ishee jiidhuu didee Teektaa fi Phexriqaa kan jedhaman, Phaaxriqaa kan jedhamtu kun gadaamessi ishee jiidhuu didee yeroo isheen dhala dhabdu arganna. Qabeenya baay'ee qabu. Inumaayyuu maal jedha seenaa mana kiristaanaa kanarratti warqii qabanillee gaanfa horiitti hidhanii bobbaasu ture. Yeroo kana gaaf tokko Teektaa fi Phexriqaan walitti deebi'anii mana kuusaa meeshaa isaanii ilaalanii amma silaa kunoo qabeenya baay'ee qabna, wanta baay'ee horanneerra, warqiin keenya baay'eedha, garuu qabeenya keenya kana maaltu dhaala? Kuni kennaa isa xiqqaadha. Abbaan keenya qulqulluu Daawit faaruusaa 126 irratti ijoolleen kennaa Waaqayyooti akkuma jedhe kennaa xiqqaa arganneerra qabeenya, kennaa guddaa Waaqayyo dhala namaatiif kennu garuu ijoolleen qabnu jedhanii mari'atanii. Isaanis yeroo dhuma sana seenaa gabaabsuudhaaf deemanii Waaqa kadhatanii sana booddee mul'ata guddaa arganii dhaloota qulqullaa'oo indeessu. Isheen torbaffaa irratti sindeessan garuu dhaloota addaadha. Isheen samiidhaan fakkeeffamti jedhanii mul'ata arganii sana booddee namoota qulqullummaadhaan mul'ata hiikan bira deemanii yeroo gaafatan ijoollee qulqullaa'oo wal duraa duuban hindeessu. Isheen xumura irratti dhalattu samiidhaan kan fakkeeffamtu garuu uumama addaati. Waa'ee ishee baay'een isaa nuuf hin ibsamne yeroo naa hiiku jedhanii deebisaniifi bu'uuruma kanaan Teektaa fi Phexriqaan heemeen kan jedhamtu argatanii. Heemeen jechuun immoo rakabku sa'ilati wareega ko argadheera, waan wareege waan Waaqayyotti himadhe argadheera jechuudha. Heemeen immoo deebiteetiniin daardii kan jedhamtu deesse, daardiin immoo toonaa kan jedhamtu deesse, toonaan immoo siikaar kan jedhamtu deesse, siikaar immoo seetinnaa kan jedhamtu deesse, seetinnaan immoo heermeellaa kan jedhamtu deesse, heermeellaan immoo akka Waaqayyoo Haannaa kan jedhamtu deesse. Kanaaf abbaan keenya Daawit bu'uurri ishee tulluuwwan qulqullaa'oodha kan inni jedhe. Namoonni amma tarreessine kun hundumtuu bu'uura qulqulluudhaan warra as gaaniidha. Sana booda harmeellaarraa yookaan immoo heermeellaas ni jenna qulqulleettii Haannaan dhalatte jechuudha. Egaa Haannaa jechuun kennaa jechuudha. Afaan Hibruutiin immoo Haannaa jechuun miidhagduu, jaalatamtuu kan filatamte jechuudha. Egaa akka kanatti Haannaan dhalattee guddattee nama mana mootii keessaa kan ta'e. Isheen gosti ishee gosa lubootarraa sanyii warra Lewiidha, qulqullummaadhaan warra eegamanidha. Iyyaaqeem immoo mana mootii keessaa kan ta'edha. Iyyaaqeem jechuun hiikni maqaasaa Waaqni kan raawwate, Waaqni kan hojjete, እግዚአብሔር ያከናወነው Waaqni kan hojjete, Waaqni kan raawwate jechuudha jedhanii yeroo sana maatiin ishee harmeellaan faan Haannaan akka isheen Iyyaaqeemitti heerumtuuf taasisanii cidha godhatanii sana booddee wanti akaakilee abaabilee isaanii Teektaa fi Phaaxriqaa dhaqqabe sun deebi'ee Haannaaf illee dhaqqabe. Haannaaf Iyyaaqeemillee dhala godhachuu dadhabanii deddeebi'anii Waaqayyoodhaan kadhachaa hin turanii. Keessumaa ani nan gabaabsu waan ta'eef bal'ina seenaa kanaa kitaaba The Book of the Nativity of the Mary jedhu Dalees Yaaqoob kan jennu Yaaqoob inni xiqqaan kan barreesse irraa bal'ina isaa baay'ee argachuu dandeenya. Akka kanattiin yeroo turanii Haannaaf Iyyaaqeem hin gaddu ture.
dhala waan hin qabneef kennaa guddaa waaqayyo dhala namaatiif kennu kana waan hin qabneef hin gaddu ture. Akka kanatti hin gaddaan otoo jiranii Iyyaaqeem Haannarraa adda bahee yeroo mana qulqullummaa deemu aarsaa akka hin kennine dhoorkanii. Ammas Haannaa faana yeroo deemu aarsaa akka hin kennine dhoorkanii. Sababni isaa bara kakuu duriitti dhala dhabuun mallattoo abaaramuuti. Dhala dhabuuni mallattoo abaaramuuti waan ta'eef kan abaarame immoo kan waaqni hin jaallanne immoo aarsaa hin dhiyeessu. Gaafa kana lama ta'anii mana qulqullummaa yeroo deeman yeroo sana hangafni luboota Roobeel kan jedhame yookaan Rubis ni jenna isatu ture. Isin koo warra abaaramtanidha. Dhalli kan siniif hin kennamnedha. Kanaaf mana qulqullummaa keessatti aarsaa dhiyeessuu hin dandeessani jedhee isaanitti dubbate. Gaddanii boohanii deebi'anii yeroo kana Iyyaaqeem maali qomoo Israa'el 12 keessa ta'e otoo hin jiru akkamittiin abaaramaa? Isaan keessaa dhala kan hin qabne ana qofaadha jedhee mana galmee qomoowwan Israa'el 12 deemee ilaale. Yeroo ilaalutti kan dhala hin qabne ani eebbifamne isa qofa akka ta'e hubate. Yeroo kana furmaanni koo maalidha ergan dhala dhabe? Ijoolleen kennaa waaqayyoo miti, dhalli kennaa waaqayyoo miti. Kanaaf kan na baasu garuma waaqaa bo'uudha. Namoonni dhala yeroo dhaban gara baay'ee bo'uu waan danda'aniif isa bal'ina isaan kaasnu inni garuu dhala dhabuu isaatiin waaqa qofatti akka bo'uu qabu amanee haadha manaa isaarraa gargar ba'ee gara lafa onaa bu'ee jedha. Seera uumamaa boqonnaa 21 lakkoofsa 2 yeroo ilaallu abbaan keenya Abrahaam dhala dhabee ture. Saaraa wajjin haga umrii dullummaa marsaan laguu hanga dhaabbatu inni sammuu fedhiin foonii isaa hanga qorrutti dhala dhabee ture. Yeroo sana garuu waaqa kadhateeti kan inni Yisaaq argate. Seenaa Abrahaam sana ilaaleetu yaadateetu anis waaqa qabachuun qaba jedhee gara lafa onaatti bahee guyyaa 40 halkan 40 soomii guddaadhaan kadhate. Yeroo kana Haannaan gadda lamatu irratti kufe. Tokkoffaa ani dhala hin qabu. Lammaffaa abbaan manaa koos na dhiisee deemeera. Gadda lamaan gurguddoo kana gidduutti kufeen waaqa kadhadha jettee hin boossi turte. Egaa seenaa gabaabsuufini hojjettuu manaa Juutiin jedhamtu tokko qabdi. Juutiin suni dhufteetu yaa Haannaa egaa kana booda waaqayyo amanamaadha. Gadda kee gara gammachuutti jijjiiruuf inni amanamaadha waan ta'eef uffata gaddaa kee jijjiirradhu. Bashannanii abbaan manaa keessa 40 darbaniiru. Israa'el keessatti 40 soomuun beekamaadha waan ta'eef 40 darbaniiru deebi'ee dhufa jetteeni sana booddee uffata ishee jijjiirrattee uffata mootiitiin miidhagdee giiftii dureedha wanna taateef inni immoo mootiidha wanna ta'eef akka kanatti miidhagdee hin baatee iddoo biqiltuu qabu dallaa isaanii keessa iddoo sana teessee gaafa yaaddu akkasittiin ol ilaaltee biqiltuu jala teessu jalatti simbirroo mul'atte gugee gaafa argitu ilmoo ishee faana gammachuudhaan gaafa taphattu argitu. Gaafa kana Haannaan bo'utti kaate wayyoo anaaf wayyoo akkamittiin dhala dhabeettii taasisee na uume anamma Israa'el keessaa maalan fakkaadha mana waaqayyootti akka aarsaan dhiyeessine ana baaramtuudha ilmoon qabu ana maalumaan na fakkeessu simbirroota samiis akka hin fakkaanne kunoo isaan ilmoo isaanii faanaa taphachaa jiru ani immoo ilmoon qabu isaan keessaa wayyoo ani bineensota birootiinis akka hin fakkeeffamne akka isaanii ilmoon qabu inumaa jette ani dacheedhuma kana biyyoodhuma kanaan illee attamitti fakkeeffama maal biyyoon illee yeroodhaan firii biqilchiti miti firii ol baasti miti anaaf wayyoo jettee boo'icha guddaa yeroo bo'aa turtetti ergamaan waaqayyoo samiirraa mul'ate yaa Haannaa hin gaddinii waaqayyo kadhannaa kee dhagaheera hin ulfooftaa hin deessasii hoosistes ni guddistaa isheenis immoo gammachuu dhaloota hundumaa taati kan sirraa dhalattuyyuu addunyaa hundumattis maqaan ishee hin himama jedhe ergamaan waaqayyo itti hime yeroo dhuma Haannatti hime sanatti immoo gara gammoojjii bu'ee ergamaan waaqayyo yaa Iyyaaqeem kadhannaan kee sii dhagahameera haati manaa kee Haannaan ni ulfoofti deebi'ii gara mana keetti gali jedheeni akkuma kana dhageen hoolota 10 qalee xabbootii han jennu waaqayyo faarsaa dhiyeessee re'oota 10 immoo lubootaaf gammachuu taasisee akkasumas immoo korma 10 immoo uummataaf qalee gammachuu guddaa erga taasisee booddee deebi'ee gara mana isaatti dhufe gara mana isaatti yeroo dhufanis wal arganii gammadanii wanta argan wanta kadhannaadhaan hubatan walitti himanii erga jedhaniin booda mul'ata argani. Haannaan akkana jette yaa abbaa manaa koo fiixeen maqoomiyaa keetii yookaan fiixeen dhaabbannoo keetii daraaree addunyaa hunduma yeroo inni sooruun arge firiin isaa jetteetti dubbatte. Innis immoo deebisee yaa haadha manaa koo yaa giiftii kabajamtuu koo yaa Haannaa kunoo gugee adiin tokko samiidhaa dhuftee mataa keerra qubatte gara gurra kee isa mirgaatis seentee gadaamessa kee keessa yoo teessuun argame jedhe itti hime sana booddee deemanii nama mul'ata hiiku gaafa gaafatan dhaloota kabajamtuu akka argatan itti himame sababbii sanaatiin misiraachoo ergamaan itti hime sanaan egaa hagayya guyyaa 7
gadaamessa Haannaa keessatti haati keenya Maariyaamiin haftee yeroo sanas egaa yeroo hafte sanarra Haannaan hin gammadde Waaqayyo abaarsa koo naa kaaseera namoota biratti tuffatamuu koo isheen kun maseentuudha abaaramtuudha sababbii cubbuu ishee akkas taate namaan jechuu nama narraa kaaseera ulfina isaatiif jettee galateeffachaa bara turteetti gadaamessa Haannaa keessa kan turte ulfi raajii garagaraa hojjechaa turte jedha. Gugee adiidhaan fakkeessanii kan argamtuun firiin ishee addunyaa hunduma kan sooru fakkeeffamtee kan argamte gadaamessa Haannaatti kan haftetuun raajii hedduu hojjechaa turte sababbii baqannaa isaanii fi sababni kanadha waan ta'eef raajii ulfi Haannaa kan garaa Haannaatti hafte kan hojjete keessaa inni jalqabaa otoo laallee adaadaa Maariyaamii adaadaa Haannaa kan taate Haannaadhaaf adaadaa kan taate Baarseebaan jedhamtu tokko turte dhalootuma isheerraa ijji isheen argu jaamaa taatetu uumamte yeroo kana gara Haannaa gammachuudhaan dhufte garaatti hafuu Haannaa dhageesse ulfaa'uu Haannaa dhageesse gaafa dhuftu ijaan inni ilaaltu waan ta'eef yaa Haannaa giiftii koo Waaqayyo si eebbiseera miti jettee akkasitti gadaamessa ishee gaafa qaqqabattu ijji ishee lamaan ifeefi galanni Waaqayyoof haa ta'u yeroo kana Ayhuudonni gumgumaa turan ammas ittaansee ilma eessuma Haannaa kan ta'e Saaminaas kan jedhamu jira du'eetiniin awwaaluudhaaf yeroo deeman Haannaan muka shankooraa saaxinii reeffaa irratti hidhamee jiru qabattee boossi ture jedhe yeroo sana battaluma sanatti Saaminaas kan jedhamu suni du'aa ka'ee galateeffachuu eegalee jedhe. Egaa kun hundi kan raawwatame ulfa garaa Haannaa jiruun yeroo kana Ayhuudonni akkas jedhan sanyii warra kanaa Daawitii fi Solomoon waggaa 40 nu bitan miti jedhan waggaa 40 nu bitanii ammas immoo kunoo sanyiin isaanii egaa dubroo Maariyaamidhaan sanyii Daawit sanyii Abrahaam waan jedhuuf akkasumas immoo dhala keerraan dhaladhee si fayyisa kan jedhe Waaqayyo sanyii Abrahaamiin wanna lakkoofamtuuf kunoo sanyii isheerraa kan dhalatu ammas immoo waan raajii raawwachaa jirti Haannaan maal da'uuf laata jedhanii hin ari'annaa jedhan biyya kanaa balleessinaa jedhan sababbii sanaan Haannaa qulqulleettiin ari'atamni irra ga'e yeroo ari'ataman garuu isaan furmaata barbaachuuf gara biraan deemne gara tulluutti ol ba'anii sababbii kanaan haati keenya qulqulleettii Maariyaam aduu caamsaa guyyaa tokko barri 5,500 xumuramuudhaaf waggaan 15 yeroo hafuu tulluu Libaanos sanarratti dhalatte haati keenya qulqulleettiin kunis immoo bu'uura kitaaba qulqulluus qaba abbaan keenya qulqullichi Solomoon wedduu caalu boqonnaa 4 lakkoofsa 8 irratti Libaanos tuwatsina raayit Libaanosii misirroon hin baati inumaayyuu inni ofitti aanseetu yaa misirroo koo ana wajjin Libaanosii koottu jedhee waamaa kan ture ishee akka taate wedduu caalu boqonnaa 4 lakkoofsa 15 irrattis ati akka galaanatti tulluurraa kan dhangalaatuyyuu si'idha jedhee misirroodhaan fakkeessee galaananis fakkeessee galaana roobde waan ta'eef waamaa akka ture kitaaba qulqulluu irratti nu hubanna bu'uura kanaan ka haati keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam tulluu Libaanos irratti kan isheen dhalatte jechuudha caamsaa gaafa tokko. Baay'ee gaarii dhagaa barsiisaa egaa dhala argachuun hiikaa guddaa qaba akka aadattis dhala dhabuun immoo seenadhuma Haannaa seenadhuma Iyyaaqeem faas gaafa laallu akkuma aadaa horiitittis mallattoo abaaramuu akka ta'edha kan hubatamu. Oromoo birattis Oromoon yommuu nama eebbisu sanyii sadaniin horii siin jedha. Inni tokko namaan hortaa inni lammeessoo ammoo horiidhaan hortaa inni sadeessoo immoo midhaaniin hortaa. Horii fi midhaaniin horuun hiika qabeessa kan ta'u namaan yoo hortedha. Majarri kuni qabeenya hedduu qabu. Masaraa mootummaa keessa warra jiraatanidha. Warqeen jira wanni hundi jira garuu daa'ima dhabanii dhala dhabanii. Dhala dhabuun bakka waa hunda hiika dhabeessa taasisa. Kanaaf akka bu'uura barsiisanis jedhaniin daa'imman kennaa Waaqayyooti kan jedhame kennaawwan hundayyuu kan caalu daa'imman akka ta'e qabeenyis dhufu isaanumaaf midhaanis jiraatu horiinis jiraatu isaanumaaf akka ta'e hubachuu ni danda'ama jechuudha. Eebbuma Oromoo keessattiyyuu horaa bulaan waan guddaadha. Horaa bulaa deebanaa jedha Oromoon. Horuun waan guddaadha. Daa'imni illee yoo dhalatu kan dhalate haa guddatu, kan guddate haa dubbatu, kan dubbate haa mul'atu jedha Oromoon yoo wal eebbisu jechuudha. Kanaafuu daa'ima argachuun itti fufiinsa kan ittiin mirkaneeffatanidha. Kan dachii kanarratti jiraachuun itti fufuun of bakka buusuun kan itti mirkanaa'udha waan ta'eef otoo dhaluma kamiyyuu ta'ee guyyaa gammachuuti. Maaramiin dhalattee dhiisiti haati waaqaa jechuudha. Haati seenaa ilma namaa kan jijjiiru gooftaa Yesuus Kiristoos deessu dhalattee dhiisatoo abbumti fedhayyuu otoo dhalatee dhalachuun mataa isaatiin namoota naannoo sana jiranii fi firoottaniif gammachuu guddaadha. Isaa ol immoo mootiin gaafa dhalatu immoo hoogganaan biyyaa immoo gaafa dhalatu gammachuu guddaadha. Kanaa ol immoo mootii moototaa kan deessu giiftiin harmeen keenya dubroo Maariyaam giiftii uumama hundaa kan taate immoo dhalachuun ishee dhugumatti gammachuu hundaa waan ta'eef harragaa
guyyaa gammachuu kana yaadachuudhaan guyyaa dhaloota Dubroo Maariyaam kabajaa jirraa dhugumatti kan nama gammachiisu. Kabajamtoota hordoftoota qophii keenya haga ammaa daawwachaa kan turtan OCM Orthodox Church Mediaadha. Ammaan tana sagantaan isiniif tamsaasaa jirru kabaja ayyaana keenya Dubroo Maariyaam guyyaa dhaloota ishee ka'umsa godhachuudhaan as studio Universal Marketingitti sagantaa adeemsisaa jirrudha. Sagantaan keenya kutaan tokkoffaan kanumaan xumuramaa akka waa hedduu irraa barattan abdii taasifachaa egaa kutaa lammaffaa immoo akka daawwattan gamanumaa isin affeerraa horaa bulaa deebana.